Shaampiyoona atileetiksii addunyaa Tookiyootiin Botswaanaan dorgommii tiraakii dhiiraa meedaaliyaa warqee jalqaba argatte. Botswaanaan shaampiyoona kana meedaaliyaa warqee 3 argachuun seenaa addaa galmeessuuf kaayeffattee jirti. Samuel Johnson. Season's best, 2 men from Botswana on the podium. Shaampiyoona atileetiksii addunyaa marsaa 20ffaa Tookiyootti dorgomamaa jiruun qabxiin hin eeggamnee fi atileetonni tilmaama hin arganne shaampiyoonii ta'aa jiru. Fiigicha meetira 400 dhiirotaan atileetota sekondii 44 gadi fiigan 5 keessaa 3 bara kana kan galmeessisan wal morkachiise. Atileetiin lammii Botswaanaa Koolan Kaabinaachiipiin gulaalli walakkaa xumuraan sa'aatii saffisaa biyya isaa fiigee dabalatee lammiin US Ameerikaa Jaakorii Paatersan kan Afrikaa kibbaa Zaakiitti Neeneen addatti eeggamaniiru. Atileetota 8 dorgommii xumuraan hiriiran keessaa immoo 3 lammii Botswaanaa ta'uun dorgommii kanaan taatee addaa ture. Koolan Kaabinaachiipiin sekondii 43 fi maayikiroosekondii 5 galuun injifate. Riikoordii biyya isaas yeroo lammaffaadhaaf Tookiyootti yoo fooyyessu sa'aatii saffisaa bara kanaa ta'uun galmaa'e. Shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa dorgommii tiraakii dhiirotaan atileetii Botswaanaa jalqabaa meedaaliyaa warqee argamsiises ta'uudhaan katabame. Atileetiin umurii 31 lammiin Trinidad and Tobago Jeremy Richards bara 2017 meedaaliyaa meetii erga argateen booda milkii wal fakkaataa irra deebi'eera. Atileetiin Botswaanaa biraa umurii 24 irratti argamu Baayaappoo Indooriin sekondii 44 fi maayikiroosekondii 2 sadarkaa sadaffaan xumuruun biyya kibbaa Afrikaaf meedaaliyaa dabale. Koolan Kaabinaachiipiin atileetiksii addunyaa waliin turtii taasiseen walakkaa xumuraan booda ofitti amanamummaan koo dabalee sa'aatiin walakkaa xumuraa irratti galmeessisee caala fiiguu akka hin danda'u ofitti hime. Kanaaf meedaaliyaan dabalata ture jedhe. Kana dura Botswaanaan atileetiksiidhaan alaabaan biyyattii kan mirmirfame Olompikii Paaris ganna darbeen ture. Leetsiil Teebogoon meetira 200 shaampiyoonii ta'uudhaan biyya isaa boonse. Dorgommiidhuma sanarratti ulee walitti kennuu 4 si'a 400 meedaaliyaa meetii argatan. Amma atileetonni arfanuu daran bilchaataniiru. Tookiyootti meetira 100 Leetsiil Teebogoon dogongora hojjeteen kaardii diimaadhaan dorgommii xumuraan ala ta'us har'a fageenya meetira 200 injifannoo Olompikii shaampiyoonaa atileetiksii addunyaan irra deebuudhaaf morkata. Biyya isaafis warqii lammaffaa Tookiyootti argamsiisuun kaayyoo isaati. Koolan Kaabinaachiippii Leetsiil Teebogoo Baayaappoo Indoorii fi Leebee Keempiloo Eepiyeen dorgommii ulee walitti kennuun ni morkatu. Koolan Kaabinaachiippiin qixa keenya morkataa cimaan hin jiru jedha. Anii fi hiriyoonni koo guddina gaarii irratti argamna. Akka Botswaanaa akka Afrikaatti seenaa jijjiiruudhaaf hojjechaa jirra. Meedaaliyaa warqii kanaanis ni arganna jedheera. Botswaanaan warqii 3 argattee xumuraan biyyattii fi Afrikaa keessatti kaka'umsa guddaa uumuu danda'a. Trying to go. Meetira 400 dubartootaanis seenaa haaraan katabameera. Atileetiin US Ameerikaa Sydney McLaughlin Lovren riikoordii shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa fooyyessuun injifatte. She's driving for the line and she's done it. 47.80. No woman has run this fast. Sydney McLaughlin Lovren sekondii 47 fi maayikiroosekondii 7 injifattu riikoordii waggaa 40 dura atileetii Jarmanii Maaritaa Koochiin qabamee ture fooyyessite. Sydney McLaughlin Lovren shaampiyoonaa atileetiksii addunyaan dorgommii garaagaraa 3 meedaaliyaa warqee arfaffaa argatteetti. Olompikiinis meedaaliyaa warqee 4 qabdi. Atileetiin Dominika Meeri Leedii Paawuliinaan lammaffaa kan Baahireen Saalwaa Ednaasiriin sadarkaa sadaffaa ba'uun xumuran. Har'a dorgommiin meetira 200 dhiiraa fi dubartootaa ni gaggeeffama. Dhiiraan Leetsiil Teebogoo, Nooliils Keenet Beednaareekii fi Yernaal Huuhis morkiin taasisan ni eegama. Dubartootaan shaampiyooniin meetira 100 Meelisaa Jeefarsan Wuudan dabalatee Maariyaa Joozee Taaluu Smiis, Shaarikaa Jaaksanii fi Diinaa Asher Smiis waliin morkatu. It's Jackson followed by Hunt with Brittany Brown. Ruben Madina Lati qabannetti on darbu Champions League Europa kadeessa Manchester City fi Barcelona morkattoota isaanii injifatanii. Erling Braut Haaland Riikoordii Har'a yoo galmeessu Pep Guardiola inni Riikoordii Cristiano Ronaldoon qabamee fooyyessuu ni danda'a jedhanii jiru dabalata qabna. Rodri, Foden, Har'a
brilliantly done. Kaleessa taphoonni Champions League Awurooppaa jaayoo taphataman tapha tokko malee hundi isaatu wal injifachuudhaan xumuramaniin. Taphni Manchester Cityin Itaad irratti Napoli simatee injifannoo The Citizens galchee 2-0 xumurame. Taphataan seena qabeessi City Kevin De Bruyne'n gara Itaaditti deebi'een Cityin baricha milkiin eegale. Deeggartoonni City Kevin De Bruyne'aaf simannaa gootaa godhaniif King Kev yoo gara dirree seenu dhaadannoo ati yeroo hundaa cuquliisa you are always blue jedhu qabachuun jaalalaa fi kabaja isaaf qaban mul'isaniiru. Taphichaan dursaan Taphattoota Napoli Giovanni Di Lorenzo'n balleessaa Erling Braut Haaland irratti raawwatee boqonnaa dura daqiiqaa 21ffaa irratti kaardii diimaadhaan dirreerraa bahe. Kun ammoo garee Antonio Conteet qaawwa uumeera. Shaampiyooniin Awurooppaa bara 2023 Manchester Cityin boqonnaa dura goolii galchuu baatus caalee taphateera. Boqonnaa deebii daqiiqaa 56ffaa irratti Erling Braut Haaland fi daqiiqaa 65ffaa irratti Jeremy Dokun gooliiwwan lama galchuun City mo'ate. Rodri, Foden, Haaland! Brilliantly done. Needed the elevation, and he gets to 50 Champions League goals in 49 appearances. Taphataan umrii 25 lammiin Norway Erling Haaland taphoota Champions League Awurooppaa 49 goolii 50ffaa galchuun riikoordii haaraa galmeesse. Taphatichi Red Bull Salzburg, Borussia Dortmund fi Manchester City keessatti walitti goolii 50 galche. Manchester City qofaaf goolii 27 galcheera. Taphoota muraasaan goolii 50 galchuun riikoordii kana dura Ruud van Nistelrooy taphoota 62 goolii 50 galchee qabatee fooyyessee jira. Haaland dorgommii Champions League Awurooppaatiin waliigala goolii hedduu galchuun sadarkaa kurnaffaa qabateera. Pep Guardiolaan Haaland qabaachuun carroomuudha. Haala kanaan itti fufnaan waggoottan kurnan itti aanan keessatti riikoordii Cristiano Ronaldo goolii 141 galchuun qabame ni fooyyessaa jedhanii. Taphataan sarara qarqaraa lammii Belgium Jeremy Dokun dhiyeenya gahumsa addaa mul'isaa jira. Torbee darbee tapha darbii Maanchuwaaniin kubbaa lama mijjeessuun gahumsa olaanaa mul'ise. Kaleessas taphattoota sadarkaa Napoli 3 haala dinqii ta'een miliqsee darbuun gooliin galchee dinqisiifannaa akka argatu godhe. Haaland galchee kan mijjeessee kenne Phil Foden taphataa cimaa taphichaa ta'uun filame. That sort of area to a man like Rashford in the form that he's in, it's absolutely sensational. Rashford at his brilliant best. Leessuma gara St James Park maluun Newcastle United waliin kan taphate Barcelonaan gooliiwwan Marcus Rashford galcheen 2-1 injifate. Ganna kana Manchester dhiisee ergisaan gara Barcelonaa kan imale Rashford kaleessa carraa Lamine Yamal miidhamuu fayyadamee jalqabarraa hiriiruun goolii injifannoo Barcelonaa lakkoofse. Taphni garee lamaanii boqonnaa duraa goolii malee xumuramuun boqonnaa deebii Rashford daqiiqaa 58ffaaf 67ffaa irratti gooliiwwan lama walitti aansee galcheen gareen Hansi Flick dirree ofiitiin alaa qabxii 3 milkeeffate. Waggootaf sababa Manchester United hirmaannaa Champions League Awurooppaa hin argatiniif kaleessa Rashford waggaa 4 booda goolii jalqabaa waltajjii kanaan lakkoofsuu danda'e. Gareen Eddie Howe Newcastle United tapha kaleessaan caalamee mo'ame. Keessattuu sararri fuulduraa isaa laafaa ta'uu tapha itti mul'iseedha. Ganna kana gatii jijjiirraa riikoordii kilabichaa paawundii miiliyoona 69 iddoo Alexander Isak kan buusan Nick Waltmenden teessoo jijjiirraa taa'uun daqiiqaa 62ffaa irratti gara dirree seene. Anthony Gordon daqiiqaa dhumaa irratti goolii galchuus garicha mo'amuu jalaa hin baraarre. Taphoota biroo kaleessa taphatamaniin Eintracht Frankfurt galchii 5-1 Galatasaray yoo mo'atu taphattoonni Galatasaray 2 garee ofirratti galchaniiru. Kilabiin Belgium Club Brugge Monaco Sporting Lisbon Har'a Almaty qabxii wal fakkaataa goolii 4-1 injifataniiru. Taphni Copenhagen fi Bayer Leverkusen goolii 2 qixaan xumurame. There goes the final whistle. It's Barcelona's night on Tyneside. It is Marcus Rashford's night. 2 goals of the highest quality. Ittifneeti jirra dhaggeeffattoota keenya qophii ispoortii jimaata guyyaatti kan hordofaa jirtan Leensaan Everton David Moyes Premier League Englandin boru yeroo jalqabaaf Anfielditti Liverpool injifachuuf morkatu. Liigichaan bor Manchester United Chelsea dilbata Arsenal Manchester City waliin morkiin geggeessan eegama. Abbabaa Lamayyo. Play quickly and better was it. David Moyes Everton dabalatee kilaboota garaagaraa leenjisaa taphoota 20 Premier League Englandin Anfielditti Liverpool waliin morkataniin injifannoo malee imalaa jiru. Taphoota kanneeniin qabxii 60 walitti qabachuu qaban keessaa 6 qofa milkeeffachuun irra deddeebiin mo'amaa jiru. Moyes Stadium Anfielditti taphoota 14 mo'amuun 6 qixa bahaniiru. Liverpool dorgommii hundaanuu taphoota 28 dirree fi deeggartoota isaa fuulduratti Everton waliin
taphateen tapha tokko qofa mo'amuun olaantummaa qaba. Premier League England torbee shanaffaan boru guyyaa sa'aatii 8 fi daqiiqaa 30 irraa eegaluun Liverpool fi Everton darbii Merseyside waliin morkatu. Liverpool Premier League England fi Champions League Europa bara kanaan daqiiqaa 83 booda goolii galcheen morkattoota isaa injifachuun taphattoonni kilabichaa hanga daqiiqaa xumuraatti abdiisuun kutiin dirree keessatti falmachaa jiru. Liigichaan hanga torbee afuraffaatti Liverpool qofatu taphoota 4 walitti aansee injifate. Boru garuu Anfielditti qormaanni guddaa masaanusaa yeroo maraa Everton irraa akka isa eeggattu xiinxaltoonni kubbaa miilaa dubbachaa jiru. Everton torbee jalqabaan Leeds Unitediin goolii 1-0 erga mo'amee booda taphoota 2 injifachuun tokkoon qixa bahee kaka'umsa gaariin Liverpool waliin morkata. Seenaa Premier League Englandiin akka darbii Merseyside kaardii diimaan kan itti baay'atu hin jiru. Gama kilaboota lachuu taphattoonni 23 yeroo garaagaraa kaardii diimaadhaan dirreedhaa bahaniiru. Gama Liverpool Mohamed Salah, Hugo Ekitike fi Alexander Isak taphattoota xiyyeeffannoo argatanii. Isak roobii darbee taphasaa jalqabaa Champions League Europaan Liverpooliif taphate. Salaan jalqabbiinsaa gaarii ta'uu baatus taphoota 2 darbeen Premier League England fi Champions League Europaan Liverpooliif walitti aansee goolii galche. Ergisaadhaan Evertoniif taphachaa kan jiru Jack Grealish fi Iliman Ndiaye darbii Merseyside gahumsi mul'isan eegama. Grealish Everton keessatti gahumsa gaarii mul'isaa jira. Liigichaan taphoota 4 kubbaa goolii galan 4 mijeesse. Liverpool akkuma amaleeffatee injifannoon itti ufamoo leenjisaan Everton David Moyes yeroo jalqabaaf Anfielditti Liverpool injifatu kan jedhu boru deebii argata. Boruma sa'aatii wal fakkaataa 11tti Brighton, Tottenham, Burnley, Nottingham Forest, West Ham United, Crystal Palace, Wolves, Leeds United waliin taphatu. Boruma galgala sa'aatii 1 fi walakkaatti Old Traffordtti Manchester United Chelsea simata. Chelsean Champions League Europaan roobii darbee Bayern Munichiin, Manchester United ammoo Premier League Englandiin torbee afuraffaan Manchester City mo'amuun boru gara injifannootti deebi'uuf gara dirree seenu. Liigichaan taphoota 4 keessaa tokko qofa injifachuun lamaan kan mo'ame Manchester United leenjisaan kilabichaa Ruben Amorim dhiibbaa guddaa keessatti argama. United taphoota 12 darban Premier League Englandiin dirree fi deeggartoota isaa fuulduratti Chelsea waliin morkateen 5 injifachuun 7 qixa bahee osoo hin mo'amiin imalaa jira. Manchester United yeroo xumuraattiif Old Traffordtti Chelsean erga mo'amee waggaa 12 guuteera. Taphni Manchester United fi Chelsea yeroo hedduu qixaan xumuramuun seenaa liigichaattiin jalqabarratti argama. Kilaboonni kunneen yeroo 27 qixa bahaniiru. Taphataan United Brian Mbeumoon Premier League Englandiin kana dura taphoota 7 faallaa Chelsea ta'uun morkateen goolii 3 galchuun 3 mijeesse. Kan Chelsea Joao Pedroon ammoo United irratti taphoota 5 goolii 3 galche. Dilbata tapha cimaa torbee kanaatiin Emiratesitti sa'aatii 12 fi daqiiqaa 30 irraa eegaluun morkiin Arsenal fi Manchester City xiyyeeffannoo argateera. Kilaboonni lamaanuu tapha Champions League Europa torbee tokkoffaan morkattoota isaanii injifachuun miira injifannoon waliin taphatu. Arsenal Premier League Englandiin taphoota 4 darbee City waliin taphatee 2 injifachuun 2 qixa bahe. Cityin taphoota 2 darbee Emiratesitti Arsenal waliin morkateen walitti aansee mo'ame. Sarara fuulduraa irratti kan Arsenal Victor Gyökeres kan Manchester City Erling Haaland taphattoota qabxii taphaa ni jijjiiruuf xiyyeeffannoo argatanidha. Haaland liigichaan taphoota 6 faallaa Arsenal ta'uun morkateen goolii 4 zagganars irratti galche. Gyökeres bara darbee yeroo Sporting Lisboniif taphatu Manchester City irratti goolii 3 galchuun haatriikii hojjete. Dilbatuma Bournemouth, Newcastle United, Sunderland, Aston Villa waliin taphatu. 5 minutes earlier, the opportunity just missed. Great run. Wolves waliigaltee leenjisaa kilabichaa dheeressee jira. Muddee darbee leenjisaa Wolves ta'uun kan qacaraman lammiin Portugal Vitor Pereiraan waliigaltee kilabicha waliin isaan tursiisuu mallatteessaniiru. Waliigalteen kilabicha waliin qaban ganna dhufu kan xumuramu Pereiraan amma waliigaltee waggaa 3 mallatteessaniin. Bara darbee Wolves sadarkaa 19ffaa irra ture. Bara kana garuu taphoota liigichaa afran taphatan hundaanuu mo'amanis gansi kilabichaa hojii bara darbee hojjetaniif ganna darbee taphattoonni ciccimoon kilabicha gadhiisuun adeemsa keessa garichanii fooyyessu jedhanii waan amananiif waliigaltee haaraa dheeressaniiru. Wolves ganna darbee Maatiyaas Kuunyaa paawundi miiliyoona 62.5 Rayaan Ayat Nuurii paawundi miiliyoona 31 Manchester City yoo gurguru Neelsan Semeedoonis kilabicha gadhiisuun Fenerbahceef mallatteesse. Wolves Premier League England keessa tursiisuun hojmannee Pereira akka ta'es ibsamee jira.
Manchester United leenjisaa kilabichaa Ruben Amoriif deeggarsa qaba jedhe. Premier League England torbii afuraffaan dilbataa darbii Manchuan Manchester Cityn goolii 3-0 erga mo'amee booda dubbiin Amorim hammaatte. Ruben Amorim sadaasaa darbee leenjisaa Manchester United ta'uun erga qacarame taphoota Premier League 31 keessaa 8 qofa injifate. 16 mo'amuun tapha 7 qixa bahe. Bara kana taphoota liigichaa 4 irraa qabxii 4 argachuun waggoota 33 keessatti bara jalqabbii gadi aanaan itti eegales ta'eera. Kunis ta'ee garuu hooggansi Manchester United ammas taanaan leenjisichaaf yeroo kennuuf murteesseera. Amorim jalatti garicha fooyya'insaa garsaa jiraachuu kana amanaan hooggansi Manchester United qabxiin kilabichaa garuu dafee sirrachuu akka qabu barbaadu. Akka gabaasaa The Athletic itti yoo ta'e qooda abbaa qabeenyummaa kilabichaa harka 27 kan qaban Jim Ratcliffe kaleessa iddoo shaakala kilabichaa Carrington dhaquun Amorim dabalatee hooggansa kilabichaa waliin mari'achaa turuun gabaafame. Manchester United itti taphattaanu Chelsea waliin akkasuma Brentford fi Sunderland waliin taphata. Dorgommii hundaan giddugaleessaan harka 36.7 qofa injifachuun seenaa gadi aanaa kan galmeesse Ruben Amorim hojiirraa kaasu taanaan beenyaa paawundii miliyoona 12 ni kaffaluuf jedhamee jira.